jirtan baga jalabultii ayyaana waggaa 2043 Eid al-Faxiriitiin isin geessin jecha nageenyaan dagannee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu ijoo saa kanaaf qabnuun isinitti hima. Godina Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaatti ajjeechaa suukkanneessaa jiraattota irratti waraana mootummaatiin raawwatameen cinatti manneen jiraattota hedduun gubachuun dhaga'ame. Jiraattonni BBCtti akka himanitti humnootiin mootummaa namoota nagaa fixuun cinatti manneen jiraattota hedduus gubanii barbadeessaniiti jiru. Warri ummata yeroo fixee fi mana irratti gube yeroo gochicha raawwatanitti waraana bilisummaa Oromootiif dahoo taatan jechuun dubbataa akka turan namoonni dhagayan himaniiti jiru. Adaa Bargaatti namoonni nagaa 46 waraana mootummaatiin ajjeefamu gabaasnee ture. Waraanni mootummaa maqaa Opereeshinii Farra Riphee Lolaa jedhamuun bobbaafamee godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleetti ajjeechaa suukkanneessaa raawwachuu jiraattonni himani. Tibba kana aanaa Fantaallee gandoota dheebitii fi haroo qarsaa jedhaman keessatti waraanni mootummaa baay'inaan qubsiifamuun wabootu isin keessa jira jechuun hawaasa nagaa gooluu akka jalqabe himani jiraattonni. Guyyoota muraasa dura waraanni mootummaa horsiisee bultoota Oromoo Karrayyuu irratti lola baneen lubbuu namoota 5 olii yoo dabarsu namoonni 4 ammoo madaa'anii jiraachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwork jiraattota irraa odeeffatee jira. Namoota wareegaman keessaa kanneen maqaan isaanii nu dhaqqabe Bulgaa Boruu, Abdoo Hawee fi Yaadasaa kanneen jedhamanidha. Haalli fayyaa qondaala adda bilisummaa Oromoo obbo Gadaa Gabbisaa sadarkaa baay'ee yaaddessaa irra jiraachuu maatiin Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himani. Obbo Gadaa Gabbisaa dargaggoota yeroo dhihoo gara hoggansa adda bilisummaa Oromootti makaman keessaa tokko yoo ta'an ajjeechaa artistii Haacaaluu Hundeessaa booda namoota siyaasaa mootummaan hidhe keessaa nama tokko. Erga hidhamaniis manneen hidhaa murna bilxiginnaa adda addaa Burraayyuu, Galaan 6 kiiloo, Awaash, Sabbataa, Qilinxoo fi kanneen birootti yeroo adda addaa daddabarfamaa waggaa 2 caaluuf adeemu. Obbo Gadaa Gabbisaa yeroo hidhametti nama fayyaa guutuu qabu ta'uusaa kan himan maatiin isaanii yeroo dhihoo erga mana hidhaa Galaan irraa gara Burraayyuu geeffamaniis garuu akkaataa amanuun ulfaatuun dhukkuba battalaatiin qabamanii jiru jiru. Qondaalota adda bilisummaa Oromoo bakka tokkotti hidhamanii jiran keessaa obbo Battee Urgeessaa erga mana hidhaa Burraayyuu geeffamanii booda dhukkuba wal fakkaataaf saaxilamuudhaan erga baay'ee miidhamanii manni murtii mirga wabii eegsisee fi hiikamanii turani. Dhukkubsachuu qondaalota adda bilisummaa Oromoo kanneenii ilaalchisee akka wal'aansa argataniif akkasumas akka mana murtiitti dhiyaataniif gurmuun jaarsolii Oromoo Komishinii Poolisii Oromiyaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa biratti deddeebi'aa turanii jiru. Haa ta'u malee hanga ammaatti furmaanni kan hin argamne ta'uusaa miseensi maatii obbo Gadaa Gabbisaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dubbise ni hima. Haleellaan uummata musliimaa irratti tibbana raawwatame waan tasa uumame osoo hin taane karoora ta'ee jedhanii mootummaan bilxiginnaa fi naannoo Amaaraa baafatanii dhaajani. Qeerroon Baha Oromiyaa mootummaan Opereeshinii Farra Riphee Lolaa jedhuun waraana Oromiyaatti bobbaaseen waan injifatameef amantaadhaan uummata addaan qoqqoodee walitti buusee dadhabsiisuuf jecha karoora kana baafatee jedhani yaada Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif kennaniin waan ta'eefis uummanni kana hubatee of eeggannoo taasisuu akka qabu himaniiti jiru. Dureewwanii fi hordoftoonni amantiilee garagaraas gahee gama isaanii bahuu akka qaban dhaamaniiti jiru. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun ijoon ammaaf qabanne isaan gammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Babal'inni oduu kanneenii oduu keenya idilee galgalaa keessatti isiniif dhiyaata. Gama kiyyaan nagaatti isiniin jecha qophiilee ONN jiraattota hedduun gubachuun dhaga'ame. Jiraattonni BBCtti akka himanitti humnootiin mootummaa namoota nagaa fixuun cinatti manneen jiraattota hedduus gubanii barbadeessaniiti jiru. Warri ummata yeroo fixee fi mana irratti gube yeroo gochicha raawwatanitti waraana bilisummaa Oromootiif dahoo taatan jechuun dubbataa akka turan namoonni dhagayan himaniiti jiru. Adaa Bargaatti namoonni nagaa 46 waraana mootummaatiin ajjeefamu gabaasnee ture.
Waraanni mootummaa maqaa Opereeshinii Farra Riphee Lolaa jedhamuun bobbaafamee godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaalleetti ajjechaa suukkanneessaa raawwachuu jiraattonni himani. Tibba kana Aanaa Fantaallee gandoota Dheebitii fi Haroo Qarsaa jedhaman keessatti waraanni mootummaa baay'inaan qubsiifamuun wabootu isin keessa jira jechuun hawaasa nagaa gooluu akka jalqabe himani jiraattonni. Guyyoota muraasa dura waraanni mootummaa horsiisee bultoota Oromoo Karrayyuu irratti lola baneen lubbuu namoota 5 olii yoo dabarsu namoonni 4 ammoo madaa'anii jiraachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork jiraattota irraa odeeffatee jira. Namoota wareegaman keessaa kanneen maqaan isaanii nu dhaqqabe Bulgaa Boruu, Abdoo Hawee fi Yaadasaa kanneen jedhamanidha. Haalli fayyaa qondaala adda bilisummaa Oromoo obbo Gadaa Gabbisaa sadarkaa baay'ee yaaddessaa irra jiraachuu maatiin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himani. Obbo Gadaa Gabbisaa dargaggoota yeroo dhihoo gara hoggansa adda bilisummaa Oromootti makaman keessaa tokko yoo ta'an ajjecha artistii Haacaaluu Hundeessaa booda namoota siyaasaa mootummaan hidhe keessaa nama tokko erga hidhamaniis manneen hidhaa murna bilxiginnaa adda addaa Burraayyuu, Galaan 6 kiiloo, Awaash, Sabbataa, Qilinxoo fi kanneen birootti yeroo adda addaa daddabarfamaa waggaa 2 caaluuf adeemu. Obbo Gadaa Gabbisaa yeroo hidhametti nama fayyaa guutuu qabu ta'uusaa kan himan maatiin isaanii yeroo dhihoo erga mana hidhaa Galaan irraa gara Burraayyuu geeffamaniis garuu akkaataa amanuun ulfaatuun dhukkuba battalaatiin qabamanii jiru jedhu. Qondaalota adda bilisummaa Oromoo bakka tokkotti hidhamanii jiran keessaa obbo Battee Urgeessaa erga mana hidhaa Burraayyuu geeffamanii booda dhukkuba wal fakkaataaf saaxilamuudhaan erga baay'ee miidhamanii manni murtii mirga wabii eegsisee fi hiikamanii turani. Dhukkubsachuu amantaa musliimaa addunyaa garaagaraarra jirtan baga jala bultii ayyaana waggaa 1443ffaa Iid al-Faxiriitiin isin ga'e isiniin jecha nageenyaan dagannee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu ijoo isaa kanaaf qabnuun isinitti hima. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Adaa Bargaatti ajjechaa suukkanneessaa jiraattota irratti waraana mootummaatiin raawwatameen cinatti manneen jiraattota hedduun gubachuun dhaga'ame. Jiraattonni BBCtti akka himanitti humnootiin mootummaa namoota nagaa fixuun cinatti manneen jiraattota hedduus gubanii barbadeessaniiti jiru. Warri ummata yeroo fixee fi mana irratti gube yeroo gochicha raawwatanitti waraana bilisummaa Oromootiif dahoo taatan jechuun dubbataa akka turan namoonni dhagayan himaniiti jiru. Adaa Bargaatti namoonni nagaa 46 waraana mootummaatiin ajjeefamu gabaasnee ture. Waraanni mootummaa maqaa Opereeshinii Farra Riphee Lolaa jedhamuun bobbaafamee godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaalleetti ajjechaa suukkanneessaa raawwachuu jiraattonni himani. Tibba kana Aanaa Fantaallee gandoota Dheebitii fi Haroo Qarsaa jedhaman keessatti waraanni mootummaa baay'inaan qubsiifamuun wabootu isin keessa jira jechuun hawaasa nagaa gooluu akka jalqabe himani jiraattonni. Guyyoota muraasa dura waraanni mootummaa horsiisee bultoota Oromoo Karrayyuu irratti lola baneen lubbuu namoota 5 olii yoo dabarsu namoonni 4 ammoo madaa'anii jiraachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork jiraattota irraa odeeffatee jira. Namoota wareegaman keessaa kanneen maqaan isaanii nu dhaqqabe Bulgaa Boruu, Abdoo Hawee fi Yaadasaa kanneen jedhamanidha. Haalli fayyaa qondaala adda bilisummaa Oromoo obbo Gadaa Gabbisaa sadarkaa baay'ee yaaddessaa irra jiraachuu maatiin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himani. Obbo Gadaa Gabbisaa dargaggoota yeroo dhihoo gara hoggansa adda bilisummaa Oromootti makaman keessaa tokko yoo ta'an ajjecha artistii Haacaaluu Hundeessaa booda namoota siyaasaa mootummaan hidhe keessaa nama tokko erga hidhamaniis manneen hidhaa murna bilxiginnaa adda addaa Burraayyuu, Galaan 6 kiiloo, Awaash, Sabbataa, Qilinxoo fi kanneen birootti yeroo adda addaa daddabarfamaa waggaa 2 caaluuf adeemu. Obbo Gadaa Gabbisaa yeroo hidhametti nama fayyaa guutuu qabu ta'uusaa kan himan maatiin isaanii yeroo dhihoo erga mana hidhaa Galaan irraa gara Burraayyuu geeffamaniis garuu akkaataa amanuun ulfaatuun dhukkuba battalaatiin qabamanii jiru jedhu. Qondaalota adda bilisummaa Oromoo bakka tokkotti hidhamanii jiran keessaa obbo Battee Urgeessaa
erga mana hidhaa Burraayyuu geeffamanii booda dhukkuba wal fakkaataaf saaxilamuudhaan erga baay'ee miidhamanii manni murtii mirga wabii eegsisee fi hiikamanii turani. Dhukkubsachuu qondaalota adda bilisummaa Oromoo kanneen ilaalchisee akka wal'aansa argataniif akkasumas akka mana murtiitti dhiyaataniif gurmuun jaarsolii Oromoo Komishinii Poolisii Oromiyaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa biratti deddeebi'aa turanii jiru. Haa ta'u malee hanga ammaatti furmaanni kan hin argamne ta'uusaa miseensi maatii obbo Gadaa Gabbisaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dubbise ni hima. Haleellaan uummata musliimaa irratti tibbana raawwatame waan tasa uumame osoo hin taane karoora ta'ee jedhanii mootummaan Bilxiginnaa fi naannoo Amaaraa baafatanii dhaajani qeerroon baha Oromiyaa mootummaan opereeshinii farra riphee lolaa jiruun waraana Oromiyaatti bobbaaseen waan injifatameef amantaadhaan uummata addaan qoqqoodee walitti buusee dadhabsiisuuf jecha karoora kana baafatee jedhani yaada Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif kennaniin waan ta'eefis uummanni kana hubatee of eeggannoo taasisuu akka qabu himaniiti jiru. Dureewwanii fi hordoftoonni amantiilee garagaraas gahee gama isaanii bahuu akka qaban dhaamaniiti jiru. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun ijoon ammaaf qabanne isaan gammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Babal'inni oduu kanneenii oduu keenya idilee galgalaa keessatti isiniif dhiyaata. Gama kiyyaan nagaatti isiniin jechaa qophiilee OMN tanneen afanii waliin turtii gaarii.